Halloo, akkam? Guten Morgen, akkam bulte? Guten Tag, guyyaa gaarii. Guten Abend, akkam oolte? Gute Nacht, halkan gaarii. Tschüss, nagaatti. Auf Wiedersehen, nagaatti wal agarra. Yaa, eeyyeen. Nein, lakki. Danke, galatoomi. Bitte, maaloo. Entschuldigung, natti hin qabamin. Es tut mir leid, dhiifama. Wie geht's? Akkam jirta? Mir geht's gut. Nagaa kooti. Ich heiße, maqaan koo. Wie heißt du? Maqaan kee eenyu? Woher kommst du? Eessaa dhufte? Ich komme aus. Ani kanan dhufe. Ich wohne in. An kanan jiraadhu. Wie alt bist du? Umriin kee meeqa? Ich bin Jahre alt. An umriin koo. Wo ist die Toilette? Manni fincaanii eessa jira? Ich verstehe nicht. Naaf hin galle. Was bedeutet das? Maalidha hiikni isaa? Ich brauche Hilfe. Gargaarsa nan barbaada. Wie viel kostet das? Gatiin isaa meeqa? Ich möchte das kaufen. An kana bituun barbaada. Können Sie mir helfen? Mee na gargaaruu dandeessaa? Ich liebe dich. Sin jaalladha. Ich bin müde. Ani dadhabeera. Ich habe Hunger. Beela'een jira. Ich habe Durst. Dheebodheen jira. Ich bin verloren. Karaan harkaa badee jira. Ich komme gleich zurück. Ani dafeen deebi'a. Ich habe keine Ahnung. Waan tokkoyyuu hin beeku. Was machst du? Maal hojjetaa jirta? Ich arbeite. Ani nan hojjedha. Ich bin Student. Ani barataadha. Ich mag das. Kana nan jaalladha. Ich mag das nicht. Kana hin jaalladhu. Wann treffen wir uns? Yoom wal agarra. Was ist los? Maaltu ta'e?